Jirri jirtu hordoftoonni Kokeeftuu akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi isin haa qaqqabu jecha har'a waa'ee UV Visible Spectroscopy ilaalla. Yeroo darbe waa'ee Soksileet Apparatus akkamitti hojjeta kan jedhu sirriitti waliin ilaaluuf yaallee turre. Har'a immoo waa'ee UV Spectrophotometer ilaalla. Egaa barattoonni keemistirii akkasumas barattoonni faarmaasii UV Spectroscopy maaliif akka isaan fayyadu sirriitti beeku jedhee yaada. Garuu real practical aspect isaa yeroo baay'ee beekanii akkamitti hojjeta, maal hojjeta kan jedhu hin beekanii. Kanaaf har'a qabatamaan UV spectrophotometriin barattoota faarmaasiidhaaf maaliif fayyada, maal fa'aa itti hojjetu kan jedhu sirriitti kan ilaallu ta'a. Hamma dhumatti wajjin akka turtan sinan affeera jechuudha. Warri chaanalii keenya haaraa taatan ammas chaanalii keenya subscribe gochuun viidiyoo babbareedaa akkanaa gaafa gadhiifnu isin biraa akka qaqqabu gochuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf egaa UV spectrophotometer gaafa jedhu barattoonni faarmaasii keessattuu pharmaceutical analysis course jedhu irratti chaaptarii tokko chaaptarii mataa isaa danda'e tokko irratti ilaaltu. Egaa UV suni maal achirratti theoretical aspect achirra barattan sana real practical aspect isaa wajjin wal qabsiiftanii akka waa hubattan isin fayyada jechuudha. So egaa UV spectroscopy gaafa jennu meeshaan kun maali? Meeshaa electromagnetic radiation fayyadamuudhaan saampiliin keenya kompoondoota akkamii akka of keessa qabu, especially kompoondoota double bond qaban akkasumas kompoondoota electronic transition garaagaraa agarsiisan kan ittiin ilaalludha. Sana qofa osoo hin taane kompoondoota antioxidant effect qaban yeroo baay'ee UV spectrophotometer fayyadamnee antioxidant effect of crude drugs especially ittiin adda baasuu ni dandeenya. Not only that from phytochemistry you know that there is saponin, alkaloid, terpenoid kanneen jennu secondary metabolitiin crude drug keessatti argaman yeroo baay'ee UV spectrophotometer kana fayyadamnee quantify gochuu ni dandeenya. Actually quantification and qualitative phytochemical investigation kan jedhutu jira. Especially yeroo quantification yoo barbaanne UV kanaan fayyadamnee hamma secondary metabolite achi keessa jiru adda baasuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf barattoonni faarmaasii especially phytochemical investigation kan jedhu chemistry of natural product akkasumas pharmacognosy irratti ni barattu. Kana qofa osoo hin taane akkasumas pharmaceutical analysis akkuma reefu dubbannee chaaptarii tokko mataa isaa danda'e UV spectrophotometry is a device or spectroscopic technique that used for measuring the absorbance of a material when our material can interact with electromagnetic radiation jennee barachaa turre jechuudha. Kanaaf egaa UV spectrophotometry meeshaa akkanaa yoo ta'e akkamitti hojjeta, instrumentation isaa immoo maal fakkaata kan jedhu sirnaan ilaaluun baay'ee murteessaadha. Yeroo baay'ee instrumentation isaa kan nuti osoo hin ilaalin dabarru jechuudha. Theoretical concept isaa qofa ilaallee instrumentation isaa akkasumaan theoryidhaan ibsinee bira dabarra malee real instrumentation isaa maal fakkaata kan jedhu qabatamaan hin beeknu jechuudha. Kanaaf UV spectrophotometriin kun egaa komponentii garaagaraa qaba. Komponentoonni isaa starting from sample holder to that of workstation or computer integrated ta'ee akka jiru beekna jechuudha. Kanaaf sample holderiin suni maa isheen gaafa jettan our sample holder is simply what our cuvette. So sample holder kan jennuun ishee kana jechuudha. Cuvette jennaani. So cuvettiin tun yeroo baay'ee saampilii keenya keessa kaa'uudhaaf nu fayyaddi. Cuvettiin akkuma argaa jirtan kuni transparent and opaque side qabdi. Transparent kan jennuun kan electric what call light of keessa dabarsudha. Opaque jennuun immoo karaa nuti itti qabannu kana jechuudha. Kan light achi keessatti hin dabarre jechuudha. Kanaaf bifa kanaan erga saampilii keenya dissolve goonee prepare goonee booda as keessatti keenya jechuudha saampilii keenya. So now this one is a cuvette. So cuvette jechuun ishee kana jechuudha. Instrumentation isaa isheen jalqaba cuvette kana jechuudha. Cuvette or sample holder. Egaa cuvette akaakuu lama qabna. Akkuma beektan glass cuvette እና quartz cuvette jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. Glass cuvette kan jennuun yeroo baay'ee ultraviolet region yookaan immoo wavelength isaa 350 gadi gaafa ta'e ultraviolet region jennaan. Isa region sana keessatti immoo cuvette itti fayyadamnu glass cuvette jedhamti. Visible region gaafa jennu immoo range sana keessatti
elektiroomagneetik raadiyeeshiniin source of raadiyeeshiniin achi keessa darbu tangastan filaament laampii sila ta'ee fi kuveetiin nuti fayyadamnu immoo kwartis kuveet jedhama. Garaagarummaan isaanii inni lamaanii tokkoffaa riijinii isaan hojjetanidha. Lammaffaa koostii isaanii gaafa laallu gilaas kuveetiin kun chiippii gatiin isaas baay'ee qaalii miti. Kwartis kuveetiin sun garuu gatiin isaa baay'ee ol kaa'aadha jechuudha. Kanaaf saampil holdariin keenya either gilaas kuveet or kwartis kuveet ta'uu danda'a. Gilaas kuveet in ultraviolet regionidha. Kwartis kuveetiin immoo in the visible region. Maaliif UV visible jenna ga'a. Ultraviolet visible region jenna spectroscopy jenna waan ta'eef yeroo baay'ee. Kanaaf ultraviolet gaafa jennu gilaas kuveetii kana fayyadamna. Visible gaafa jennu immoo kwartisii fayyadamna. Garaagarummaan isaanii yeroo baay'ee akkatti gaafa laaltan tokkuma. Garuu kwartis gaafa ta'e asirratti leetar Q. Yes, alphabetically leetar Q isa jedhu qubeen qaan asirratti argama jechuudha. Yoo kwartis ta'e yommuu gilaas ta'e leetariin kamiyyuu hin argamu. Kanaaf bifa sanaan adda baasuu ni dandeessu. Egaa isheen jalqabaa what called sample holder kan jennu yoo ta'e inni lammaffaan akkuma beektan source of radiation. Source of radiation UVB spectrophotometry electromagnetic technique dha yoo jenne there is a source of radiation. Yes, source of radiation keenya asitti tangastan filament lamp yookaan immoo deuterium lamp ta'uu danda'a. Tangastan lamp kan fayyadamu yeroo baay'ee yoo visible range keessatti gaafa ta'edha. What called deuterium lamp immoo kan fayyadamu yeroo baay'ee yoo what called ultraviolet region ta'edha jechuudha. Kanaaf akkuma kwartis kuveetii fi gilaas kuveetii fayyadamu sanatti what called source of radiation nuti fayyadamnus akkasumatti garaagarummaa qaba jechuudha. Source of radiation nuti ultraviolet region keessatti fayyadamnu deuterium lamp sana ta'a. Visible region yoo ta'e immoo tungsten filament lamp ta'a jechuudha. Kanaaf source of radiation lama qabna. Tungsten and deuterium. Gilaasis kwartis kuveet and gilaas kuveet jennee akkuma reefu laallee bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf saampil holdariin jira, source of radiation jira, inni sadaffaa monochromatory. Monochromatory as keessatti build ta'ee jira. Ba'uu hin danda'u as keessatti build ta'ee jira. Egaa monochromatory gaafa jennu akkuma maqaa isaarraa ibsitanitti laayitiin tokko achi keessatti akka dabartu. Maaliif laayitiin saampilii keenya keessa darbu hundi isaaniitu detectara bira gahuu qabu jechuudha. Kanaaf monochromatory kun maal godhaa? Mono jechuun single waan ta'eef single laayitiin saampilii keenya keessa penetrate ta'ee akka daddarbu taasisa jechuudha. Kanaaf monochromatory jira. Monochromatory erga darbee booda detectoratu jira jechuudha. Yaa detectorri suni maal godhaa? Saampiliin nuti kennine suni yookaan saampiliin nuti kuveetii keessa keenyee analyze akka ta'u taasifne suni maali kan jedhu kan analyze godhu detectorri jechuudha. So detector can be used for detection adda baasaa isa jennu sana jechuudha. Kanaaf compounding keenya lambda maxiin isaa meeqa yookaan immoo compounding keenya suni transition isaa maal fakkaata? Is it N to pi transition or sigma to sigma star transition or pi to pi star transition or what? Or sigma to N transition kan jedhu sana kan adda nu baasu detectora sana jechuudha. Kana qofa osoo hin taane compounding keenya lambda maxiin isaa meeqa kan jedhu kan nuuf ibsu detectora sana jechuudha. Kanaaf detectorri suni adda baasuudhaaf nu fayyada jechuudha. Componentiin saampilii keenya keessa jiru suni maal fa'a kan jedhu adda baasuudhaaf kan nu fayyadu detectora jechuudha. Detectora bira darbee ta'ee taanaan immoo exactly compuutera kanarraa workstation wajjin integrate ta'eera waan ta'eef daataan keessan kallattiimaan compuutera keessan irratti argamuu danda'a yookaan immoo asuma irratti read gochuu ni dandeessu karaa lamaan. Inni kuni daataa as irratti store gochuun giraafikaalii giraafii determine gochuu barbaadan yookaan immoo plot gochuu barbaadan kallattiimaan compuutera sana fayyadamuu dandeessu yookaan immoo daataa keessan store gootanii guyyaa biraa fudhachuu barbaadan compuutera irratti integrate gochuu ni dandeessu. Kana jechuun garuu kobaas isaan hojjetu jechuu miti. Asuma irratti daataa keenya record goonee qabannee deemuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf by this way we can analyze our sample of interest. So most of the time akkuma argaa jirtan naannoon kun gurraacha. So gurraachi kun maaliif nu fayyada? Gurraacha ta'uun isaa stray light yookaan immoo carrallaan alaa gara keessatti akka hin seenneef nu fayyada jechuudha. Maaliif carrallaan alaa suni gara keessatti ni seena taa'ee taanaan absorbansii keenya irratti dhiibbaa fiduu danda'a jechuudha. Faktaroota absorbansii irratti dhiibbaa fidan keessaa tokko stray light effect dha. Lammaffaan temperature, pH, solubility isaan kunneen faktaroota absorbansii irratti dhiibbaa fidanidha jechuudha. Kanaaf absorbansiin saampilii keenya qofa akka nuuf dubbifamu yoo barbaadne inni kuni gurraacha ta'uu qaba jechuudha. Gurraachi absorb godha malee transmit hin godhu sila ta'eefi. So this one is black so as to avoid stray light effect jechuudha. Stray light effect hin jiraate taanaan absorbansii keenya irratti dhiibbaa guddaa fiduu sila danda'uuf jechuudha. Kanaaf UV spectrophotometer fayyadamee barataan faarmaasii ispeeshaalii maal beekuu danda'a?
gaafa jennu compoundiin isaa lambda maxiin isaa meeqa akka ta'e determine gochuu ni danda'a. Antioxidant effect qabu moo qabu kan jedhu adda baasuu ni danda'a. Compoundiin isaa functional groupin isaa is it carbon carbon double bond carbon carbon single bond kan jedhu hamma tokko guutuu ta'uu baatus functional group IR dhaan beekna. Akkuma beektan garuu hamma tokko kunis nutti himuu danda'a especially from transitional point of view. Kana qofa osoo hin taane quantification of phytochemical. Yes, how much flavonoid, how much terpenoid, how much alkaloid are there in a given compound kan jedhu adda baasuufis ni fayyadamna jechuudha. Haa ta'u malee garuu compoundoonni asirratti analyze godhu yeroo baay'ee compoundota chromophoric qaban. So warroonni lambda maxii dabaluu danda'an maal fa'aa gaafa jettan theoretically isin beektu chromophore hundaa oxochrome jenneera. Compoundiin tokko oxochrome chromophoric qabaate jechuun lambda maxiin isaa guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf barataan tokko unknown drug fakkeenyaaf qoricha hin beekamne tokko qoricha haaraa tokko investigate godhee lambda maxii isaa erga argatee booda lambda maxii isaa sana qabatee gara farmakopiyaa deemuu danda'a jechuudha. Achirratti ilaaluutiin qorichi kuni known drug or unknown drug jechuu ni danda'a jechuudha. Daatabeesii sana fayyadamee yookaan immoo laayibrarii jiru fayyadamee qoricha haaraa ta'e tokko lambda maxii isaa determine godhee lambda maxii sana qabatee daataa sanaan immoo compoundiin sun at least eenyu kan jedhu gas gochuu yookaan tilmaamuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf UVVs kun wantoota garaagaraatiif nu fayyada. Generally UVV spectroscopy immoo akaakuu lama qabna jennee irraa single beam and double beam. Single beam and double beam garaagarummaan isaa inni guddaan compartmentii as keessa jiruudhaan malee waan biraa akka hin taane immoo beekamu qaba jechuudha. Especially double beam gaafa jennu compartmentii lama qaba jechuudha. Compartmentiin saampiliin itti keenyu yes saampil bakka itti keenyuu fi bakka referaansii itti keenyu qaba jechuudha. So gaafa akkana ta'e kuni double beam jennaani gaafa immoo kophaa ta'e immoo single beam jennaani malee garaagarummaan isaa hagas maraa guddaa miti jechuudha. The more advantagein double beam qabaachuu immoo akkuma reefu dubbanne stray light effect sana avoid gochuudhaaf saampilii keenya gisee tokko erga keenya booda asumatti analyze gochuu ni dandeenya. Kompiitaruma irratti ajajuu ni dandeenya. Seelii isaa tokko, seelii lammaffaa, seelii sadaffaa jennee kompiitaraan ajajuu dandeenya. Suni akka advanteejii guddaatti ilaalama jechuudha. Kanaaf UVV spectroscopy faayidaan isaa akkasumas instrumentationiin isaa class application isaa maal akka fakkaatu hamma tokko ilaalleerra jechuudha. Yeroo biraatiin viidiyoo biraatiin qabannee kan walitti dhufnu ta'a. Komentii gaafii qeeqee yoo qabaattan comment section jalatti nu kaa'uu hin dagatinaa jennaa. Viidiyoo biraa keessatti hojjetamu yoo jiraate immoo suggest gochuu barbaaddan komentii jalatti naa kaa'uu ni dandeessu yookaan immoo kontaaktii fayyadamtanii kontaaktii naaf ibsuu ni dandeessu. Viidiyoo biraatiin ammoo arginutti naqatti.